OIM Oromiyaa International Media Sagalee Uummata Bal'aa Oromoo Miidiyaa Walabaa qorannoo fi qo'annoo beektotaan kan ijaarame OIM Sagalee Uummata Bal'aa Oromoo Oromiyaa cufaa fi guutuu addunyaa biyya lafaatti dhageessisuuf kan onnate OIM Miidiyaa Uummataati. OIM yeroo gabaabaa keessatti qophiilee armaan gadii qabachuun toora saatalaayitii, marsariitii, yuutuubii fi marsaalee sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuun isin qaqqabuuf jira. Qophiilee kanneen akka oduu oolmaa Oromiyaa fi oduu biyya alaa, oduu ispoortii, marii siyaasaaf hawaasummaa, qophii dubartootaa yookaan hawwanii, qophii qeerroof qarree, qophii saayinsiif teknooloojii, qophii fayyaa, qophii gadaa fi gaaddisa diimokiraasii kanneen jedhaman qabachuun OIM dhufaa jira. OIM miidiyaa of danda'aa fi marii hayyoota hedduun hirmaachisuun kan bu'uure miidiyaa uummata bal'aa Oromoo. Miidiyaalee Oromoo kaan waliin hariiroo wal utubbii tolfachuun sagalee uummata Oromoo sadarkaa barbaachisutti ol kaasee dhageessisuuf guddina aadaa, afaanii, seenaa fi eenyummaa uummatichaa dagaagsuuf kaayyoo bu'uuraa kan qabu OIM yeroo dhiyootti qilleensa irratti eeggadha. OIM Sagalee Uummata Bal'aa Oromoo. OIM